sa'aatii kana gechanii jirtu isiniin jedha. Baga nagaa taatanii isin naguma kootii galata Waaqayyoo galannaa ga'u isiniin jedha. Akkuma beekamu akkuma guyyaa irraa halicha argitan jechuudha. Yaa halicha viidiyoo irratti anis immoo haati miliyoonii anis deemanii uffata koo fudhadhee dheetananii uffata koo deem fudhadhuu kan burganama deemii jettiin na lolaa turte. Ani immoo kun carraa uffata immoo jijjiirraa waan ani hin qabne uffata sana fudhachuu deemee hoggaan achi ga'u jechuudha. Achi ga'ee hoggaan uffata koo fudhadheetu asan deebi'ee guddanyoonni immoo karaa irratti arganii turan. Eechaa deemtaan akkanas arginnes isin beeknu waan jedhanii na fuudhanii gara manaatiin gortu waan jedhan nan goree buna dhugee hoggaan ka'u nan galee ta'an ka'e amma sa'aatiin deemee sa'aatii lama ta'ee gara sa'aatii sadiitti deemaa jira. Maatiin amma sa'aatii kanaan deemini baris badee jira. Hin deemini bulii naan jedhanii ka'ee taanatti dhiisee bakka harkuun qabu maarree nan bulaan jedheen as bakka deemtu immoo namni bakka lixxetti buleedha. Ka'ee nan bulee tanaan amma lakkii yaati miliyoonii yaaddofti akkanatti naan harkuun qabu dawwallee sitti mana silkii hiituu nutti midhaan kiyyanna yaalee kaasuudhee annaa saayintiin nan dawwalee guddanyootan kaasuu itti maal seetan yaan ishiin kaasuudhuufi bakka waldhabbii tanaan dura jiru saniif. Ani immoo inni achuma buleettee achitti na herreegaa bulte. Ani immoo gara bulee guddanyoota ijoollee dhiiraa biraan bulee tanaan ganama silkii kaasuudhee amma raftu jedhee tamatti dhiise. Anani ofii kiyyaa yaade sun naan oolle. Ganama hoggaan galu hin jetteeti viidiyoo hojjechaa jirti tokkaate an dhufeetu manni seenaan maalii bashna goota reennaan deem bakka mul'atti deebi'oo hin jettee agaluu dirasii geecha jechuudha. Maal seetan ishiin amma yaanni ishii oduunan dee rakkadhee waan biraatti dee rakkadhee achuma buleedha malee waan gara rakkoo kootii naa beekan jirtu. Ani garuu maaliif akka ta'e mooji erga dhimmumti kun ka'ee sababii waleetu beeti jecha yeroo san jalqabarraa kaastee erga waan kanaan itti kaasee haasa'e waa'ee maallaqa ishiitii fi moobaayiliiwwan irraa fuutee san amanii anan jedhee erga yoo saniiti garaan kiyyaa fi kan ishii dhibee godhate. Dhugaa isinitti himan. Maaliif amma sa'oosaan lola gootee kaan gootee waan amma waa fuute ta'uun oolu yaani hoggaan laalee ture fuudhuudhaan ooltu maaliif fuudhattee annaa waaqachaa jirti. Ishiin immoo dhimma amma akka carraa yaa halichaa dawalte ijoollee isaan biratti dawalte silkii kallattiin haa dawalte nagaa akkam jirtaa fayyuma samuunaa silkii irra illee jirtu akkamiin aan jedhan nagumaa galata Waaqayyoo nagaan jiraan jedheen dhimma gideessanii jaarsummaadhaan immoo nuu qabdanii dhimmicha kiyyaa kanumatti lafatti gattanii maalii garuu garaa isinii nyaatu wanni kun akkamitti yookaan immoo lakkii raasbayoo naan jettan hambaa. Ani garuu waan kana qulqulleessitanii erga jaarsannaa qabdanii maaliifii waan kanaan amansiifnee jettee na gaafatte dhuguma tareen illee rakkoon qabu jidduu dhangatu kootiif dhiifaman jedheeni yaa irra deebi'ee tanaan yaada namoota sandee kakaasitoo siifaan gaafadha ammallee ani ta'an dura akkaatti ani fi inte agoolitti bu'iitii madadaa geenye waan baay'ee irra geenye kanaaf ani adda kiyatti immoo amma akka hawusaniin ta'u amma erga jaarsaan immoo laalletoo dubbiin kun akka mirkanaa'etoo dhugaaf soomni adda ba'u. Intaas nama rakkoo hin qabu jedheeni kanas ganaan itti madhee tanaan har'umaatti ani madheen ganama muddamteetis kaate isheenis kaate akaatu dheen silaa aariin tuunuu jala jirti. Kana maaliifaan kaasaa kana caala ol dhabne dhee tana kanaan dhufee baga dhuftee deemnarraa maaliitti ani biyya na rakkadhee waan akkanaatti illee agarre taan dura argeetti illee hin beeka. Ani hoqqeetti illee galu siqiqii ishii malee dadhabe ishiin amma soba ishiin soba waan akkana haasofte dhugaas hin jedhan subdeetu. Ini akkana nama gaariidha. Inni kun maali ishiin baga nama gaarii taate. Ishumtu mataa ishiitti too. Maali garuu ani namni akkatti nama yakkoo deema. Inni deessi mucaa kiyallee maali na jala goote dhuguma ol dhabnaan guyyaa kaanii mucaa kana fuudhee taa'ee baadiyyaa geechina deebi'an. Mucaa kana fuutee deemtu qanii 2-3 guyyaa 3-4 na jala ollaa dhossaa turte. Akka hin agarre. Yoo dhufee immoo gibbii kanas ga'u deeme. Gimana dua hema dendam tak kat harari. Garu zem berat lema jira. Gimana dua fatet makat. Kenapa? Yang di sini tindem tu bae. Mangkarara nama daks. Kenapa ni wani kanara dubat dunjuru. Garu ya ada kana andi anga shina mante kan jit amma solitti buun keenya naf wani na ada gecha. Kaafte malle rasa jirti.
Anillee baay'een obsaa ture ittillee dubbachaa hin jiran waan ishiin dubbatti madadaa age tariin arrabsaa dirasi annan danda'ama waan natti maxxanu waan har'a hin jiru waan ta'e waan barbaaddaa jettu. Garuu immoo dhimmi kun deemee yookaan boru qaaniin ishuma ragaa yookaan san ragaa hin beekamu. Ani wajjin fuudheetti sin agarree erga galteellee ani wanni natti himtellee hin jiran maal natti hin dubban. Ergasii yaada keessa dawwallee ani Dubaayin deemaa sawan jalqaba dura achirraa ka'ee kun hunduu fagaate erga gosan dubbiin goyaa agarraa tuun caan. Gaasin hin jedha. Ani maal akka ta'e hin beeku. Yoon gadi ba'e yoon turee dhufe achuma deemedha. Namni gabboon dhiisaa biyya. Igir goodanyaa hiriyaa bira dhaquu dhiisaa. Bakka ta'e deemu dhiisa nam. Hiriyaan dhabu akkuma sin jedha kana. Gabbayee hiriyaa wajjin turuu jira kaan jedhu. Guyyaa baay'ee naa dabalaa turte. Amma nuftu achi jirtaa ture eechi jirtaa miti ture. Mee maal fakkaata kun? Kanaafuu ani waan ishii ani baay'ee illee dubbachuun barbaadu kun waan baay'ee mataa nama dhukkubsa jechuudha. Yaan isheen ittiin deemartu. Kanaaf tarii ani yoo danda'ame amma narra dhoofteerti. Abbaatti nan himadha. Abbaatti maal jedhee himadha? Obboleewwan hin qabdi obboleewwan ittiin himadha. Guyyaa tokko waameen manumatti waameen akka nama ajaa qabutti ni himu baasumatti asinaan barbaadee waameen teechisee ishiitti nan himu. Bakka yoo dhaabatte ani yoon gadi ba'e yookaan ta'e akka waan gara biraa achi bultii deemte akkana taate achi buluu deemteeti maal dhuftere kaan taatere namni akkanaa itti siriidha itti jabaadhuudha. Nama sarara nama deebisaa dhiisiti ittuu cimiitii deemii jechuudha. Ijoolleedhaan maal namni garuu akkanan ta'a. Akkatti tasgabbiilee kan nama tasgabbeessu. Ingata tarii mastuutu bee maraarsitee nu fuutee deemtee ishee fudhadhee dongora hootee fudhadhe. Gaalli ishee anis lammata hin deebi'u waan akkanatti hin deebi'u inni dhiifama walii goone araaramne. Kan araaramnee turre immoo amma deebitee ani immoo kaleessa ittiin mareechuun kiyya dhusaatti deemuu wallaalle illee maagizee ishiin gabbaate oduun deeme yookaan ittillee himu baadhee deemeera adde. Inni gaafata homtuu nan gaafatu. Ani immoo yaada fayyaalummaa kiyyaa uffanni koo achi jira. Dhaqee fidadhee dhufaa rakkoon qabu amman deebi'aa jennaan. Ammas deemtee burus deemte naan jette. Dhiisellee burullee deemullee hedeen amma burusoo kana ganama natti hin tolu. Amma fiigichaan amma dhaqee fudhadhaa nan jedhuun tarii ka'an. Kanan immoo dhugaadhaa dafeen deeman jedhee iyyuu. Achis dhugaan ga'u hin galgalaa eegdeen asiis ka'u hin galgalaa. Hagan hiriyoota san bira borii xiqqoo waa buunaa jedheetti sa'aatiin irraa deemnaan ka'ee itti dhiisee lafti keenya xiqqoo niidha takkana bakka hin deemadhe ta'an bakka bulu naa wuyyaadhe. Maal taanaan dura akkamti kophaan bulee maalitti taan dura illee bulteelti gizee labbii keenya maalee labichaadha rakkoon ishii taan dura bulte. Kanaaf yaadni ishii kun ani baay'ee natti ulfaate waan ta'eef ani tarii ani nama kana yoo kan amma ishiin akkanaa itti deemtu ta'e anammallee maal wal dhabu dhisiif maa walillee firfirsine akka barbaade haa ta'u suruma. Bakka nan deebi'a yoo akkaataa ishiin amma deemtu kanaan deemte tarii yoo tasgabbooftee yaada na deeftee deebi'ee yoo akkanaan inni naquuta achitti galgalaa ganama dhimmoo kanaa softee narraa dha'uu didde taanaan maaloo dhabnee addaan baane maalidha. Anarraayis maaltu citaa ishiirras maaltu cite. Bakka namni yoo simii jiraatu wajjin taa'uu jiraachuu baate bulii kee sammuu fayyaa taa'u. Bakka ishiin sammuu fayyaa anis sammuu fayyaa taa'u nama. Maal godha galgala ganama mataa dhukkubsu. Immoo deebi'ee waan taarratti illee busheechuun faayidaa qaba. Maal godha waan taane haasa'uun illee. Bakka yoo naa ta'e wajjin taa'u. Yoo naan taane ta'e dhiisee deemudha bira. Bakka hafu qa'ee hin du'aaf immoo. Mee anamdu deemetu wanuma nyaadhee wanuma ittiin bulaa dhabanu. Kanaaf ani waan ishiitti illee yookaan ishiin duraan nama gaarii naan jechaa turte amma nama gaariif goote ibil biratti nama gaariif goote kaanaaf goote naan jettu. Yaa ta'u namni yoo namatti galfate waan baay'ee namaan jedha. Homaa miti. Waan irraa tarii gizuma sana softee inni ifti booda. Kanaafuu ishumtuu nama gaarii taatee jiraattu. Ishumtuu nama gaarii haa taatu. Ani yaada immoo ishiidhaan jedhamee waan baay'ee ishiidhaan dubbatame san tarii obsaan tureeyya. Waan takkaan wanni dubbadhe hin jiru. Maali tarii wanni dongorame tokko dongorri inni uumamaan dhugaa. Dongorri uumamame immoo booda sirraa'uu qabaa. Sirraa'uun sirraa'uun hin jiru.
Kanaafuu ani yaada ishii kana akkaarran dubbadhu ani ishiin amma kaameraa manatti nagattee isa mana amantaa deemte jechuudha. Ayyaa argitu kana ishiin waan anjitu madada kana ishii soba gattanii jibbitanii. Ani waan jettaa jettu dhimma walii kanaaf ani dhimma kanas kaasuun kiyanaafuu boroo jettee iftaa viidiyoo jettee wanni agarsiin jiru ani maatti kanattan kaasaa wallollee waan jedhu ta'an dubbisan jedhaanii asirratti waan jettu. Akka sababa ta'e amma duratti dhumnaan jecha galtaa maali ta'a viidiyoon hojjechaa maaliidha jettee ajaa barbaarte uffattee kaate deemte. Ani immoo caalli tarii yeroo ishiin viidiyoo hojjettanii garuu waan natti illee himtii miti ani irruma na fiida maal akka ta'e hin beekan. Yeroo hundaa an jibba kiyya qabaachuudhaan ooltu. Irraan dhufa yeroo hundaa maali dubbii lafarra dhufa waan ta'e waan barbaadde hojjettan. Kanaaf tarii ani waan akkanaatti jira alliin rakkadhee namoonni baay'een viidiyoo keessatti jechuudha gaalladeen si'i namni maaliin taane namni wal mararra hin jirre si'i namni immoo injootaan mataa rukkusaa jiru si'i namoonni baay'ee waan baay'inaan jettan garuu sin jechuu ilaaltan dhugaan isin hanqataa itti dabalaati jedha. Namoonni gariin immoo wanni akkanaa kun isin hawwaata'u amma sa'aatii kanatti waan isin hin barbaachifne mana keessaan guddifadhaadha olii gadi isin deemii namoonni jettan guddaa galatooma. Namoonni arrabsitan maa akkan ta'u natti himtan maal ta'a. Deebi'ii bakki kun isin hawwaata'u dhiisii yaada gaarii yoo naa kennitan maal ta'a anu dongoree yoon deeme illee garuu immoo arraba dursaadha. Dura namatti himanii ka'aniit yaada nama sanii fudhachuu baatan arrabni achirraan jira. Kanaafuu ani isinitti naarree rakkoon qabanii amanaati yattan araara. Sinimaan nagoota waan ishii isiniin jettu waan ishii isinitti haasofte waan ishiin dubbatte isin achi adeeftanii jettanii. Wanti illee warroonni barreessitanii isaan jettanii rakkoon qabu waan ishiin dubbatte kaa'eet fakkaata. Bii fakkaata. Kanaafuu ani kanarra guddaa dubbachuun barbaadne baay'ee mataan dhugaadha. Kanaafuu ani amma dhiisee dhimma waliitu bee kanarratti kaasuun keenyaaf achirratti wal dhabuun keenya illee naafuu yoo fooyyooftee fooyyoo baattu tarii ani dubbadde qarreen deemu. Bakka garaan addaan hojjetaadhaan mugallaadha. Bakka waan baay'eedha. Jaalalli keenya kalicha waliin qabnu akka barbaannetti hojjennu hojjechaa akka barbaannetti mari'aa waliin jennu amma hin beeku bashitaan garaa keenya nu seeneera. Amma minaa soonyaan hodhunnus amma bakka gadi bu'aan jiru. Tarii kana fakkaataa maafi yaadallee sitti baay'isee waan ta'e waan dhaggeeffattanii guddaa galatooma.